Ashamar kafune kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduu har'aaf qabannee dhiyaanne isinitti muunqaasee faana turaan jirsoo wallooti. Oduu keenya jalqabaatiin waraanni bilisummaa Oromoo waboo waraana faashistii Abiyyi Ahmad leeluun bakkoota garaa garaatti injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu beeksise. Guutuun gabaasa kanaa akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Waraanni bilisummaa Oromoo waboo injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuun himame. Godina Shaggar Bahaa Aana dugda magaala Maqii jedhamu keessatti waraanni bilisummaa Oromoo waboo waraana faashistii Abiyyi Ahmad leeluun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuu jajjabeessoo zoonii Bahaa beeksisee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonii giddu galeessa keessa socho'uu fi zoonii Bahaa waraana ergamtu bilxiginnaa irratti tarkaanfii filaalessaa fudhatuun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuun dhaga'ame. Torban kana keessa waraanni bilisummaa Oromoo waboo zoonii Bahaa Cibran Elemuu qilxuu waraana shiftaa Abiyyi Ahmadiin durfamu irratti haatee hidhuun hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessu jajjabeessoo zoonichaa beeksisee jira. Gootichi saba Oromoo zoonii Bahaa Cibran Elemuu qilxuu kan jaallambisa seenaatiin hoogganamu qeerroof qarree ofitti simatuun leenjii siyaasa hidhannoo kennuufiin dirqamaaf bobbaase. Torban kana keessa ergamtu bilxiginnaa sakataa waboo baate haatee itti hidhuun hedduu ishee ajjeesu kaanis madeessuun injifannoo boonsaa galmeessaa jiraachuun beekamaadha. Halkan dheengadda waboo zoonii giddu galeessa keessa socho'u magaala Maqii waajjira poolisii Aana dugdaatitti seenuun gootichi waboon tarkaanfii fudhatee waajjira keessaa qubatte keessaa tokko ajjeesuun tokko madoon adabu haree waajjira keessa baasuun meeshaa waraana dabalatee wantoota waajjiricha keessa jiran dhuunfatuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa beeksisee jira. Lola taasifamu kanaan meeshaaleen gosa garaa garaa kanneen akka qawwee EKM9 rasaasa kilaashii 270 fi kan kana fakkaatan irraa hiikuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu jajjabeessoo zoonii giddu galeessaa himee jira. Oduu wal fakkaatu waboo zoonii kibba Bahaa Oromiyaa godina Arsii Aana Heban Arsii Cibran Jaalladhii Gammada Buuttaan Heban Arsii ergamtu bilxiginnaa kan naasuu ilma namaa hin qabne mootummaa bilxiginnaa aangoo irratti tiksuuf jecha ilmaan Oromoo lafarraa duguugaa jirtu baadiyyaaf magaala keessa naannessuun iddoo hedduu ishee du'aaf madooyyoo adabu meeshaalee gurguddaa gosa garaa garaa irraa hiikuun galii moora qabsoo bilisummaa Oromootiif oolchuu jaallan zoonii kibba Bahaa irraa odeeffannee jirra. Baarii ganamaan gootichi saba Oromoo zoonii kibba Bahaa Cibran Jaalladhii Gammada Buuttaan Heban Arsii waraana faashistii PP 12 ajjeesuun 25 madoo ulfaataan adabee jiraachuun ajajaa zoonichaa yoo beeksisu jajjabeessoo zoonichaas karaa fuula miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin gadhiisanii jiraachuun dhaga'amee jira. Abdiif gaachanni saba Oromoo waboon hawaaru injifannoon kan uummata Oromooti. Lolli cimaa waraana Somaaliyaa fi Affaar gidduutti kan geggeeffamaa jiru yoo ta'u miidiyaaleen Somaaliyaa qabeenya hedduu saamamne jechuun dubbataa jiru. Qabeenyonni saamamne jedhanii dubbatan keessaa mootora bishaan baasu akkasumas konkolaattota hedduu ta'uun beekamee jira. Oduu keenya gama biraatiin adeemsi Safaariikoom gabrummaa diinagdee Oromoo irratti kan fe'uudha jedhame. Bal'ina isaa Abdallaa Miwaan qindeeffate qaba. Adeemsi Safaariikoom gabrummaa dinagdee Oromoo irratti kan fe'uudha jedhame. Adeemsi Safaariikoom gabrummaa dinagdee Oromoo irratti kan fe'uudha jechuun dubbatamaa jiraachuun beekamee jira. Dhaabbanni Safaariikoom kan Oromiyaa jaalachuun Oromoo jibbu yoo ta'u tibba kana balaaleffannaan isaa miidiyaa hawaasummaa irra taree gara duula Tiwutaraatti geeddaramuun beekamaadha. TV'n FIB marii paanaalii jechuun dhimma Safaariikoom wal qabsiisee mariif yaamicha godhuun isaatis kan beekamudha. Hayyoonni dinagdee kan seeraa bakka bu'oonni dhaabbilee siyaasaaf keessummoonni biroon marii paanaalii kana irratti hirmaatan
adeemsi Safaricom fudhatama kan hin qabne ta'uu himaniiru. Hirmaannaa marii paanaalii kana irratti kan argaman qondaalli ABO Koloneel Gammachuu Ayyaanaa adeemsi dogoggora Safaricom caaseffama dinagdee fi siyaasa Itoophiyaa loogii qabu kan calaqqisiisudha jedhan. Uummanni Oromoo waraana fi beelaan dararamaa jira kan jedhan Koloneel Gammachuun silaa kaampaaniin kun uummata akka kanaan miidhame gargaaruuf kaka'umsa agarsiisu akka irra ture himaniiru. Qondaalli kaafoo fi ogeesseeraa obbo Diginee Xaafaa gama isaaniitiin adeemsi Safaricom waldiddaawwan gama seeraa hawaasummaa dinagdee siyaasaa fi seenaatiin Itoophiyaa keessa jiru akka meessu dubbataniiru. Hararge bahaa aanaalee hedduu keessatti waraanni faashistii Abiy Ahmed ilmaan Oromoo hidhuu fi dararuun cimee itti fufee jiraachuu jiraattonni madda nageenyaatti himanii jiru. Utuun gabaasa kanaa dabalataan akka itti aanutti isiniif dhiyaata. Godina Hararge bahaa keessatti fiinxaleeyyiin Amaaraatti humni shiftaa Abiy Ahmediin durfamu namoota nagaa uummatuu keessa hin jirre kan jiruuf jireenya isaa geggeeffachaa jiru hidhuu dararuu fi walgahii irraa maaliif haftan jechuun reebicha hamaa irraa geggeessaa akka jiran jiraattonni madda nageenyaatti himanii jiru. Hararge bahaa aanaalee hunda keessatti waraanni biibii uummata Oromoo dararuu irraan kan ka'e namoonni hedduun qe'ee isaanii dhiisanii kan baqachaa jiran yoo ta'u miseensa mootummaa bilxiginnaa ta'uu qabdan kana ta'uu dhabnaan tarkaanfii isin irratti fudhanna jechuun qotee bulaa doorsisaa akka jiran dubbatu maddi keenya garasii gabaasanuuf laate. Namoonni miseensa mootummaa bilxiginnaa hin taane ABO shanee waliin hidhata qabdu jechuun kan uummata hiraarsaa jiran yoo ta'u walgahii kottaa jechuun uummata hongee miidhamaa jiru oliif gadi oofanii dararaa akkaan jabaate irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni onichaa himataa jiru. Haaluma kanaan aana bordoddee aana qarsaa araddaan dhuuraa fi kan kana fakkaatan dabalate bakkoota hedduutti dararaan dargaggoota Oromoo jaarsolii biyyaa shamarran Oromoo dabalatee hidhuu fi isin miseensa shaneeti jechuun reebicha irratti raawwachaa jiran jedhu maddi keenya madda nageenyaatti. Yeroo ammaa kana Hararge bahaa fi lixaa keessatti uummanni hongee beelaatiin kan lafarraa dhumaa jiru yoo ta'u akka namni bakkaa bakkatti socho'aa ijoollee isaanii du'a irraa hin offolleef kan dhorkaa jiran ta'uu fi sababa garaa garaatiin doorsifamaa akka jiran irra deddeebiin uummanni himachaa kan jiran ta'uu fi mootummaan bilxiginnaas ta'e qaamni mootummaa kamuu kan dhufee gargaarsa nuuf godhe hin jiru jechuun uummanni kan koomii dhiyeessaa jiru ta'uu fi gargaarsi isaanii hafee dararaa nurratti raawwatamaa jiru osoo nurraa dhaabsisanii gaarii ture jechuun qeerroon Hararge bahaa tokko madda nageenyaatti himee jira. Egaa kabajamtootaaf hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa oduun har'aa qabannee dhiyaanne kana gammaa daawwatanidha. Qophiilee madda nageenyaatiif waan gama kiyyaan nagaatti isiniin jedhan.